Nyaata aadaa Oromoo Arsii biratti beekamoo ta'aniif akkaataa itti qophaa'an mee haa ilaallu. Takkaffaa finiina ilaalla. Finiina jechuun foon diimaa jaji'anii aduu keessatti goggossanii mooyyeetti tumanii ergasii dhadhaa wajjiin walitti makuun kan hojjetamu. Nyaanni aadaa kun osoo hin alaayin yookiin hin samin yeroo dheeraaf turuu kan danda'udha finiinni. Kabiraa marqa. Marqaan nyaata aadaa Oromoo Arsii ta'ee kan qophaa'u garbuu irraayi. Kan garbuu irraa hojjetamu baay'inaan kan jaalatamu yoo ta'u, kana maleellee qamadii boqqolloo irraas ni hojjetama. Marqi garbuu irraa yeroo hojjetamu jalqaba garbuunni qara caba yookiin mooyyee keessatti qara irraa cabsan booda ni findigama. Achi booda aduutti goggogsuun irra deebanii tumuun erga qulqullaa'ee ni daakkama. Erga daakkamee marqamee qorii yookiin meeshaa itti nyaattamutti baafamee dhadhaan baqfamee itti naqamuun nyaattama marqaan. Kabiroo marmare. Marmareen nyaata beekamaa Oromoo Arsiiti. Kan irraa qophaa'u irra caalaa midhaan akka qamadii yookiin garbuudha. Akkuma maqaan isii ibsutti marmareen mammaramaadha. Marmaree hojjechuuf daakuu erga sirritti sukkuumanii walitti bishaaniin makuudhaan sirritti miciquudhaan haala saniin marmaree tolchanii eela irratti bilcheessanii yookiin goggogsanii san booda eela irraa fuudhanii bocanii dhadhaa baqfame itti dibuun bareechanii nyaataaf oolfama marmareen. Kabiroo caccabsa. Caccabsaan qamadii yookiin garbuu daakkamee miciqamee qixxaa yookiin xurushoo hojjetamee eela irratti erga bilchaate yookiin goggogee eela irraa fuudhamuudhaan erga bocamee qorii yookiin waan biroo keessatti caccabsanii dhadhaa baqfame itti naquun mi'eessanii nyaataaf kan oolu caccabsaan. Inni biroo micciirra. Micciirraan nyaata yeroo cidhaaf gumaata adda addaatiif qophaa'u ta'ee nyaanni kun kan irraa hojjetamu garbuu eelee irratti akaayamee booda mooyyeetti tumamee achi booda daakkamuudhaan bassoon isaa micciirraan irraa qophaa'a. Inni biroo daraqoota. Daraqoonni nyaata aadaa yeroo hedduu qophaa'uudha. Daakuu qamadiif garbuu irraa tolfama. Akkaataan itti qophaa'u immoo daakuu erga miciqanii yookiin sukkuumanii akka marmaree gochuun aduutti goggogsanii erga jedhanii caccabsanii okkotee yookiin meeshaa itti bilcheessanitti buusuun ibiddarra kaa'ama. Kana booda yeroo bilchaate baasuun dhadhaa baqfame itti buusuun nyaattama daraqoonni. Kabiraa halaqana. Halaqanaan qorsa yookiin akaayii garbuu erga akaayamee sheerumamee bareedee booda qaranaan irraa mooyyetti jechuu hafarfamee qulqullaa'ee dhadhaan itti naqamuun meeshaa jiru keessatti dhadhaadhaan walitti makamee kan nyaattamu halaqanaan. Keessattuu namoonni miidhamni garagaraa irra ga'e halaqanaa baay'inaan fayyadamu. Oromoo Arsii biratti gosoonni nyaata aadaa hedduutu jira. Muraasa kan amma isin biraan geenne akkaataa itti hojjetamu, maalirraa akka hojjetamu, akkamitti akka nyaattamu gurra isin buusne fayyaa ta'a.